Albuti, yes. amlee Muazi Yes. video isa lama fakadi baasan jechuudha. Wallahi haram alayhum jararratti jechuudha. Namni hiciitii nama baasu, namni mistira nama baasu, wallahi booddeen isallee akkasuma baya akkasitiin hafu. Albuti, yes. Maal waan barbaadu? Yes. Wallahi dhasiin ani video kana dhugaa dubbachuuf reefuma kanan arge jechuudha. Video isaa kana kalamaaf ka duraa sanirratti hin hojjenne. Maaliif icciitiin isaa bahuun barbaachise Muaziin? Maaliif samuun isaa jeeqamuu barbaachise? Mucaa qaxalee lafaa dhufaa jiru wantoota taane keessa seenan jechuudha dhugaa dubbachuu. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtu nagaa keessanii jirtu. Isiniin jedhaanillee jira galata rabbiin galanni haa ga'u. Hordoftoota kabajamtoota kiyya. Chaanaalii keenya subscribe gochuu hin dagatina. Yaada keessan kennadha. Koomentii keessan babbareedaa san barreessaa. Dhugaa dubbachuuf jechuudha. Dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko natti dhagaye. Baay'ee tokko gaddi akka kootti baay'ee gaddi. Sababni isaallee namni hamilee nama hammam rukutuuf deema, hammam sammuu nama kana jeequuf akka deemu argee jira jechuudha. Muazi irratti parti 2 jedhamee gadhiifamee jira viidiyoon isaa jechuudha. Muazi irratti viidiyoon isaa gadhiifamuun suni maaliif barbaachise? Barmaat nama waggaa 25 jidduu jiru wantoota fedhe balleessuu danda'a, wantoota fedhe hojjechuu danda'a. Jireenya umrii isaa ijoollummaa kana keessatti Muazi waan fedhe balleessuu danda'a. Uf beeki ati yeroo keetitti maal keessa akka dabarti, biyya ambaa yeroo deemtu maal keessa akka jirtu, otoo badii qabdu badii namarratti maaliif raawwachuu barbaachise? Maaliif immoo ijoollee keenya qaxaalee mucaan kun nama cimaadha, nama jabaadha. Video kanarratti amma akkuma argitanitti video Muazi kanarratti namni yookiin jaalallee ta'us dhabuu danda'a, hin beekamu bishaan keessa waan ta'eef. Yeroo sanitti namoota garagaraatti walitti dhufee bishaan kana daaka. Obboleettii miti, jaalallee miti, namoota garagaraatti walitti dhufe jechuudha. Bishaan akkuma fakkeenya bishaan baharaa namoonni garagaraa walitti dhufanii daakanii. Biyya keenya keessatti illee amma iddoon kun iddoo bashannanaa wayiiti bakkeen viidiyoo itti argitan kun dhaqee isheen rifatte itti qabe bakka akkan kufneef qaba bakka nama san akkan kufne akka lafa hin geenye akka rifan. Amma yaanni keessa naa gala. Gaasan dubartii san salaamata miidiyaa guddicha san irratti seefuu san irratti salaamata maa fuudhuu dide sababin bakka isin sammuun keessan gara miti isin yaada. Yoo fuudhuu dide maa rakkoo qaba? Mirga kiyya bakka ana baafedhe salaamata hin fuudh hin dhiisa mirga kiyya. Garuu waa'ee amantaati wal qabsiise wanni mucichi takka dogongoore takkatu jira. Ilmi namaa kun hin dogongoora. Garuu wanni ani Muazi itti aare keessa waa takka qofa. Dhugaa dubbachuuf waa takka qofa itti aare. Balleessaa wantoota garagaraa balleessuu danda'a. Garuu waa tokko isatti aare. Namni illee wanni isatti aare. Namni kun waan kana dubartii isa naannoo isaa yoo dubbise, dubartii naannoo biraa yoo dubbisuu dide kun fakkeeffachuu jedhama. Ishee san amma kufte dhiifte akka amantaa tokkotti erga inni amantaa hordofu ta'e qabuun qabu. Kana badii kana hunda waan kana hunda badii miti beeka kun garuu amma waan kana hin qaba ufitti ni beeka. Ishee waan nagaaf Saudii keessaa ufitti hin beekne waan kana akkamitti ufitti wallaale. Namoonni yeroo amma shakkuu qabda. Yeroo karaa deemtuuf eeggannoo gochuu qabda. Namni si waraaba. Namni otoo ati karaa deemtu si waraaba. Yeroo amma miidiyaan kuni uf eeggachuu qaba. Kaleessa maal hojjedhe badiin kiyya maali? Okee badii yuun qabaatiin shakki keessatti qulqulluu ta'e shakki keessatti. Kana beekuu qabda dirqama jechuudha. Kana beekuu qabda. Wanni amma kana hunda viidiyoo kuna hunda gabaasisiise Muazi badii guddaa qabaa odoon taane namni ilmi namaa ni dogongoora jireenya isaa keessatti wanti dogongoora hin jiru. Mee kutaa lama ammallee kutaa sadaffaa jira beeka. Hiciitii hedduutu jira. Maaliif hamilee isaa jeetta? Maaliif sammuu namaa isa qofaa miti? Akkasuma namoonni tokko amma sambichaa miti dhiyoo kanallee viidiyoo wayii arge. Erguma viidiyoo Muazi gadhiifame viidiyoon nama birallee gadhiifamee jira. Garuu gurubichi suni nama wannaati malee irraan kaanne dantaan qabu sun dhimma isaati miti gadhiisanii arginee turre waliinu arginee turre. TikTok kana irratti bari wantoota hedduutu deemaa jira. Jarana
wal haasattarru eebii walii royfadha odoo ummanni biraa mi isinumaa qabataa zaba mi ummanni biraa wal yaasaa jira mi ummanni biraa wal saaxilaa jira rabbi jedha maal taatan dogongortanii jirtan dhugumatti dogongortanii jirtan saraahatan yoo dhugaa isinii dubbadha dogongorri guddaan isin qabda maa'inni ijoollee keenya jajjaba fakkeenyaaf Muaaz nama jabaadha jabaan rabbii tokkicha yeroo kanatti uf danda'ee harka maatii jalaa ba'ee inuma bira dabarfatee maatii isaa danda'aa jira yeroo kanatti nuti akka sammuun isaa jeeqamu akka sammuun isaa tuqamu maaliif godhuun barbaachise bar namoonni hedduun viidiyoo isaa san maaliif irraa hojjetan beeytanii sheekoonni irraa dubbattee jirti maaliif irraa hojjetan akka mucaan kun sammuun isaa hin tuqamne nama reef lafaa dhufaa jiru nama biyyaa waan guddaa dalagaa jiru kan jedhutu sheekoti irraa dubbate dargaggeessi irraa dubbate warri sammuu gahaa qaban maaliif amma immoo kutaa lamaffaa gadi dhiifame kutaa sadaffaa jira arfaffaa jira shan itti fufa viidiyoo Muaaz kun akka ani argetti itti fufa dhugumatti akka itti fufu na fakkaata keessi kiyana sodaatee jira jechuun shakkee jira jechuudha mucaa kan akkamitti kama hafi odoon sanuyyuu aran galfatiin odoo sanuyyuu keessi isaa galab gadin jedhin hin qabbanaa'in bari yeroo amma miidiyaa kana dubartiillee hin fayyadamtu haadha fayyadamuu danda'a obboleetti fayyadamuu danda'a obboleessa fayyadamuu namoota hedduutu isa arga hamileen isaa ni caba ni kufa mucaan kun kunuma maaliif barbaachise yaa ummata kiyya please of eeggannoo godha dhaabbadhaa irraa bakka hin ga'a namuma kamuu iciitii baasuuf hin yaadan maalis hin godhe darbe wanni darbe maal godhan sun immootu isa mootu akkuma nuti argine kana namichi gaafsan seefuma miidiyaan seefuu kana ni arga miti akkuma nu arginu argitaa miti kuni alagaa biraa ofitti gammachiisu akkam oromoon edaa akkanaati edaa mucaan kun gaafsan fakkeeffachuuf na argiidha akkas godhachuun sun dubartii sanirra akkas godhatee miti mucachi akkas godhate bakka kuni na argii jedhama mucachi gaafa kaanii ammallee gaafiif deebii gaafatanii gaafa jedhan irratti murtee guutuu fa'aatu jiraasa isa bira jira bakka waa'ee intala takkaa qaqqabee dubbate jechuudha isheen alatti jedhee dubbate obboleessi kennallee dogongoruu isaa wallahi jireenya kee keessatti ni jaalataa namni ni dogongore jireenya isaa keessatti sadarkaa jitu galeessa kan namni dogongore hin jiru dogongoraa miti mucaan serious ta'eetumaan dubbate waa'ee nama tokko qofa dubbate jala sarare bakka intala takka qofa dubbate namoonni amma mucaa kana akkana go'aa jiran maaliif beetu dhalaadha gudfallaa dhalaan dhiira tokko gaaf jaalachuu hedduu gaaf dhabde wantoota hedduu balleessi ture wantoota hedduu jaamsuuf ta'etti utoo argattee nama isii dideessan lubbuu baasuuf taati beekamaadha kun shamarri takka gaaf dhiira tokko bifa laallattu jaalala jirraa qabe taana gaaf jaallattee kaate dhabde Muaaz amma akka inni yaani garuu namni nyaatee dhugu jaalala akkamitti dhaba akka nama jaalalli hin qabne akkas uf godhe otoo jaalalli qabu keessa isaatti uf gadi dhooga maaltu barbaachise jaalladhu waan biraan balleessin amma shamarran jaalala isaa otoo qabdu hamma immoo viidiyoo isaa baasuu eegalte innis nama jaallatee otoo qabu garuu dhoysuu eegale intaatu beekaka nama jaallatte ati jaalalli jechuun hamaadha namni jaalanni hin jiru sheeki jaalata qeessi jaalata darasa jaalata jaalalli uumama wanni jibbamu jiru kanaafuu isin immoo maal godhu qabdu nama jaallattani duuka tarkaanfachuu jaalala akka saayidoo kana boombii dhoosudha jaalala jechuun akka saayidoo kanatti rikaardi cabsu kirooriksi nama obaasu warroonni akkasii jechuudha ani waan godhuun qabu jaalladhaa malee fuudhaa malee jechuu bichaadha
akkas isin jechuu barbaada lamu waan akkanaatitti hin deebina wasattara eebi wali dhoyfadha isin jedha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kenna like share subscribe gochuu hin dagatina.